خيي جحيت التا هيدي تيتا هيدي تيتا شو بكي؟ ايه انا ما بدي ليش ما عم تطلع على تيك توك؟ ما بدي تيك توك. شو بدك؟ يوتيوب. بدها يوتيوب الست انت بدها يوتيوب جا يوتيوب. ماركتينج ايوه. يا أركفوني وردفتوتا كابتشمتوتا channel YouTube iskadachee letti argamtan jirra jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqessi baay'eetu jecha egaa ammoo dhugaa dubbachuu fi yeroo baay'ee beektanii namoota akkasii kana ijoollee keenya nan argaa yeroo argu kanatti bakka baay'eetu kunatti dhaga'ama haalli ammaatiin yoo wal qabsiisanii ilaalanii ijoolleen keenya biyya ormaa keessatti rakkina hedduutu irra ga'a garuu immoo rakkina hedduu irra ga'u san yeruma saniif challenge dabarsu malee booda deebi'anii numa rakkisu. Egaa dhugaa dubbachuu fi yeroo baay'ee jechuudha miidiyaa kanarratti nan argaa gara TikTok kanarraanii ijoolleen keenya araboota wajjiniin bingaalota wajjiniin waan akkasii kana wajjiniin TikTokiin hojjetu yeroo hojjetanitti booda deebi'aniituma asmaratti boo'u jechuudha gaafa rakkinni irra ga'e dhugaa dubbachuu nama keenyas haa ta'u biyya ormaa keessatti isinitti haafuu waa'een jireenya akkanaa isinitti haafuu jennaan didan isinitti haafuu egaa ani dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee akka yaada kiyyaatti jechuudha waan akkanaa kana abbaa manaallee Itoophiyumaa hin taane abbaa warraa kee biyya ormaa keessatti hanga jireenya sii guuttee hanga ofii keetii of dandeechuutti gara daa'ima horachuutti hin dhufin. Erga of hin dandeenye daa'ima sanirra deechee daa'ima sanirra rakkisin tarii of hin danda'a jettee ofitti amanamummaa gaafa qabaatte yookiin immoo waan ittiin jira daa'imta sirraa hafee daa'ima sana ittiin jiraachistu yookiin ittiin guddistu yoo hin qabaatin muudha badan biyya ormaa keessatti daa'ima horachuuf hin yaadin. Maaliif daa'imarra rakkista deechitoo ofii keetii rakkattee daa'ima sanarra rakkista haraam. Kanaafiyyuu ani bakka muul biyya ormaa keessatti waan akkana yaadina ijoolleen baay'ee bakka abbaa warraa isaanii hin fidu gaafa fidasan asitti yookiin immoo akka aaraasitti gaa'ela godhatu yoo gaa'ela godhatan qarshiisa fixu gaafa qarshiisan fixan daa'imatu gidduu isaanitti uumama yoo daa'imti waan ittiin guddisan akkana ba'anii gara miidiyaatti nutti ba'u yeroo kana immoo namni garaan jabaatu amma ta'e namni waaqni gara laafisee inuma gara kanumarraa yoo dalagattee of jijjiirtee maatii keetis jijjiirtee gara biyya keetiitti galte wayya akkasii wayyu kanaafiyyuu ijoolleen tokko gaafa asitti ilmoo godhattanii tidaarii godhattanii boodammoo waan daa'ima saniin guddistan yookiin immoo baay'ee jira daa'imti tun zim jettee akka paaspoortii qabaachuu qabdi iqaamaa qabaachuu qabdi akkanatti daa'ima fuutee bakka gara ati iqaamaa qabaatti daa'imti sunillee dirqama qabaachuu qabdi. Kanan ta'u taanaan biyya kana keessa jiraachisuu yookiin immoo bakka tanqasaaqasuu hin dandeessanii jechuudha. Challenge hedduutu jira. Odoo challenge kana beektuu osoo waan rakkina akkanaa kana beektu gaafa namoota itti dabalaqamte namoota itti eenyu jette boodarra jireenyi kee walsi jalaadha. Kanaafiyyuu hanga ta'e namni kaayyoo qabu dubartiin kaayyoo qabdu bakka waa xiqqoorra bakka waa hunda dandeechee waa hunda obsitee waa hedduu keessa dabarte haadha qabeenya taati jechuudha. Kana yaadi malee waan gadii kana yaadin waan boru sitti dhufu duubatti yaadi boru tarii maalan taalaata boru tarii jireenyi kee akkam ta'a jedhitu gara fuulduraa yaadi har'a jiraadhe iyyuu hin beeku akkam barbaadetti hin ta'een no akkasin jedhamu waaqni koo umurii dheeraa sii kennee waggaa baay'ee jiraachuu dandeessa carraan isa dhufte immoo borumtu yoo hangasitti immoo waan badaa hojjechuu hin qabdu waan gaarii hojjettee waaqa kee eeggachuu qabdu malee. Ani amma biyaansi dhugaa dubbachuu fi warroonni ijoolleen biyya arabaa kanaa yoo ijoollee gatanii boochisanii dhufanii cubbuudha.
yaa ta'u jireenyi biyya hambaa nama rakkistiiti tarii akkas ta'uu danda'a. Jireenyi biyya hambaa nama rakkisti. Kanaaf gatanii deemuun rakkina hedduudha waan ta'eef biyya keessatti yaa ta'u malee immoo beeksanii xiqqoo in ulfaata. Kanaafiyyuu yaa obboloota koo warreen biyya ormaa keessatti waan akkanaa yaaddan warroonni beqa jireenya har'aa bichaa jiraachuuf karoora qabdan jireenya har'aa bichaa itti gammaddan kan borootas yaadus hin barbaachisa. Amma waan jiraadha addunyaa tanarra ogaa kuma kaman jiraadha jedhanii kan jireenya ofii jeeqanii jiru. Beqa gaafa nama wal loltan gaafa abbaa warraa keessan hiriyoota keessan waliin loltanii beqa miidiyaa irratti naa kanan barbaachisu xinqaaqee barbaachisa waan namtu hundu. Egaa maal jechuu barbaadetanii isa dhumaati kuni dhugaa dubbachuuf dubartoonni keenya maal ta'uu qabdi sirriitti beqa ani goobazii ta'uu qabdi. Dubartiin biyya baate takka jireenya ishii fooyyeffachuudhaaf erga biyya baate waan maatii ishii barbaachisuuf guutuu fi maatiin keenya koo olmaa baay'ee namarraa qaba nurraa qaba waan ta'eef kanaafiyyuu osoo maatii ishiin gargaarin osoo maatiin dhugaa dubbachuuf qabeenya maatiitiin dhufte osoo maatiin guyyaa takka bilbiliin kan deebitee galtutu jira. Kun immoo cubbuu waan ati hojjetti sun siin milkaa'u maatiin kee osii eebbisanii maatii keetiif waa baay'ee olmaa baay'ee siif oolan hanga si guddisanitti waa baay'ee waan si waliin ta'aniif har'ammoo ati deebisee maatii keessan qabbaneessu eebba isaan irraa fudhachuu yoo kanan ta'in jireenya kee keessatti jireenya kee fokkataadha jechuudha. Osoo maatiin kee si eebbisan beqa jireenya eebbi maatii keetii koo waa hunda siif ta'a. Kanaafiyyuu mucayyoon tiyya sun akkanatti badduudha. Siin jechaa si abaaraa hin jira namoonni akkana hin jira. Sarraatanii dhufanii maatii isaanii quba hin qabne hin jira. Maaltu jira seetan mucaa tokkotu Ameerikaa jira jedhan ilmi isaa jechuudha. Ilmi namichi sanii Ameerikaa jira. Hedduu takka garaana nyaata jaarsi sun dhugaa dubbatu. Garuu jaarsi suni beqa baay'ee waan qoonqottirree nyaatee bulu dhabee jechuudha. Garuu moo gaafa jedhan mucaasaa Ameerikaa jiraate maatiin isaa hiyyeecha waan ta'eef inni gara Ameerikaa deeme garuu moo har'a maatii kana maal godhuu qaba? Namaan qixxeessuu qaba. Ilmoon akkanaa takka takkasiin jirti jechuudha. Garuu immoo maatiin kiyya harka qalleessa ta'ee akka itti ofiifuyyuu nyaannuyyuu natti gura. Hangan isaanii biqa isaan namaan qixxeessutti nyaanni gadi nyaadhuyyuu natti hin goru dhugaa dubbachuuf. Abbaan isaa biqa uffata waan uffatu dhabeetti kunoo namoonni hedduun gargaaranii arganii gargaaranii ilmi kiyya Ameerikaa jira garuu immoo ana nan beeku quba nan qabu jedhe. Baay'ee takka garaa nama nyaata waan akkanaa kun dhugaa dubbachuuf. Egaa haan akkas akkasiitu jira. Maal jechuu barbaadetanii ilmoon akkanaatis hin jirti. Kan akkanaa namaa kennuudhaa mannaa immoo dhugaa dubbachuuf bafuusum nama dhoowwachuu wayya. Maaliif gaafa guddisanii too namaaf hin dabarsite ilmoon akka itti boqotaniif akka aariitti galfataniif akka nama jabeessituuf. Kanaafiyyuu dhugaa dubbachuuf waa takka ishii waa takka eenyu jedhu. Innaa kana yaa obboloota koo waan akkanaa akkasinitti hin baramne akka irraa barattan.